Nijuken, bari naga, barabari naga, alawari naga, warafori naga, eri naga, eji naga, ala dalchi naga, ala kurmi naga, ala wari naga, or naga ya kawaki naga nugu, ullan naga, ulle bulla naga, waki robe ala tambaragu, lendo merkete okolegu, naga waki nugu, or naga ya katisa ule naga ya, tisa ule naga, elema gadi naga, tisa naga ya panega, nageni olega, mijay, karra mijay, tana mijay, ejen. Harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show yooyaa nageenyi badhaadhaa sagantaan Qaanqee Show torbanitti guyyaa tokko isiniif dabartu toora saatalaayitii ONN Facebook YouTubein kanarraa qabadhee gama keessan dhufeera. Sagantaa Qaanqee Show keessatti akkuma beekamu beektota Oromoo, hayyoota Oromoo, qabsaa'ota, artistoota Oromoo gola isaan jiranii maatii qabsaa'ota cufa barbaanne gama keessatti finna. Akkuma amala keenya har'as keessummaa ni qaba. Keessumaa qophuutuun hin darbin dura qeesiitu biyya keenya baadiyyaa biyya keenya karaa deemu tu karaa deemanii aduu saafaa ture bishaanas jala kaatanii qeesiin bosona keessa deemaa jiru. Osoo deemanii karaatti keessummaan itti dhufe qeesiitti dudduuba isaaniitiin dhuftee seexanii qeesii etteennan bishaan naa kennaa etteen gaafa galagalan eenyu etteennan qeesiin hanbeettanii etteen lakkiis hin beeku eenyu ennaan ana seexanannaan ija abbaa keemban si ajjeesaa dhabin qeesiin seexanni dhaabbattee lakki qeesi nana ajjeesinaa etteen akkam jennaan nana ajjeesinaa etteen maaliif isin ajjeesu ennaan yoo na ajjeestanii maaliin jiraattu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa keenya toora saatalaayitii ONN akkasumas Facebookiin YouTubein ilaaluun kanneen yaada keessan nu barreessaa jirtan galata guddaa isiniif qabna. Ammas nu barreessuu hin dagatinaa. Sagantaan keenya akka bareedu akka fooyya'u Oromummaa urgooftee gaaddisa Oromummaa jalatti gama keessatti akka dhuftuuf irratti hirmaannaa qooda fudhannaan keessan hedduu nu barbaachisa. Yaada keessan nuuf kennaa. Akkuma amala keenya har'as qabsooftuu adda bilisummaa Oromoo duraanii adde Margee dhufeera qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gaaffiif deebii Margee wajjin goonu keessatti waan baay'ee barattu jedheen abdadha. Bu'aa bahii qabsaa'onni Oromoo keessa darban keessatti iyyuu shamarran Oromoo biyyarraa ka'anii biyya hambaa gaafa dhufan maaltu isaan mudata waan jedhus Margee irraa hedduu barattu. Maallee haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura isinin jenna muuziqaa ce'umsaa kanaan. Keessummaa keenyatti isin deebisaa daawwattoota keenya nu waliin tura. Margee suuraa kana keessaa mi'aati ishee kamii? Ishee dheertuun ana. Margeedhaan. Bara meeqa keessa? 91. Tole, hedduun si galateeffadha Margee. Afeerraa Qaanqee Show si godhe simattee bakka kanatti argamuu keetiif galataa fi ulfina guddaan siif qaba. Turtii gaarii akka waliin qabnu abdii guddaan qaba. Baga nagaan dhufte. Baay'ee galatooma. Dhabtaa bulamu dhugaa baay'ee galatoome. Isa dhugaa guddaa Waaqayyo si haa eebbisuun jedha. Maaliif yoo jettee baay'ee hawwiitu ture yeroo baay'ee tuni wantoota kana dabarsee hin dubbatin akkasumatti anaaf haala jedhee yeroo tokko ilaalu baay'ee hawwiitu ture carraa kana naa kennuu keetii fi akka kanatti immoo har'a gaaffii kanaaf na dhiyeessu. Egaa yeroon iddoo ani maqaan kun Margee dhufeeraa Soobirin jedhama. Iddoo ani itti dhaladhe Mandii keessaa Gomboo mana Sibuun jedhama. Iddoon barumsa kootii lafan itti baradhes Xanqii mana barumsaa fi Mandii magaalaa Mandiittan baradhe. Sana caalaa darbee hin deebne. Bakkaatti deebina amma kan ammoo an Awustiraaliyaan jira. Ijoollee lama qaba. Abbaa manaan qaba. Abbaa manaan koo Darajjee Nagaree jedhama. Ijoolleen koo mucaan koo Firaa'ol Darajjee jedhama.
inni dhiiraa isheen durbaa immoo Yaannetti Nagarii jedhamti. Ijoolleen koo amma inni dhiiraa waggaa 16 kutaa 12ffaa barachaa jira. Isheen durbaa immoo kutaa waggaa 14 kutaa 9ffaa barachaa jirti. Waaqayyo na eebbisee abbaa manaa eebbifamaas naaf kenne. Waaqayyo na eebbisee manas naaf kenne, jireenyas naaf kenne. Ani kanuma fakkaata jechuudha. Tole hedduu galatoomi Margee sakaan immoo tartiibaan itti dhufna. Akkuma warroota qabsaa'ota warra kaaniin jiru siinis waasii jechuun barbaada. Namni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti naaf jedhee dheebotee beela'ee hidhamee tumame guyyaa tokkollee taatu sibiila naaf jedhee baatee saba isaatiif qabsaa'aa ture. Qaanqee show ana biratti kabajaaf ulfina guddaa qaba. Siifillee kabajaaf ulfina guddaan siif qaba. Baga nagaan dhufte ammas irra deebiseen siin jira. Suuraa keerraa kan laaletti hidhannoota mudhii keerra jira. Waa'ee hidhannoo kanaas hin tuttunna. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa turteetta. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa bara meeqa kan itti makamte? Qabsoo bilisummaa Oromootti yeroo ani dabalame yeroo addi bilisummaa Oromoo asoosaa rukutee an bara sana asoosaa mana barumsaadhaaf deemeen jira. Kun achi jiru achitti yeroo asoosaan rukutamtee baqannee olii gadi faca'uudhuma keessatti addi bilisummaa Oromoo anaaf namoota baay'ee walitti qabanii fudhatanii gara Sudaanitti gad deebi'anii. Yeroo sana egaa dhannee leenjii garaagarii Sudaan keessatti barachuu nuuf leenjisuu jalqabanii. Akkuma achitti waa'ee seenaa Oromummaa nu barsiisaa. Ani marsaa 18ffaa Shaabiyaa Eertiraatti leenjifame Shaabiyaatu nu leenjisee. Marsaa 18ffaa barannee finnee gara biyyaatti achi deebine. Akkami leenjii gaafa fudhattan qabsoo kana keessa haalli jaallummaa walii yaaduun maal fakkaata Margee? Walii yaaduun jira yoo jettee fi ijoolleen baay'een dhukkubsatu garaacha dhukkubsatu qoonqoo waan nyaatan dhabanii dhugama karaa sanarra deemurraan kan ka'e jechaadha. Yeroo bishaan hin jiru midhaan hin jiru yeroo dhugaman sanatti dhugumaan warri fayyaa qabnu warri nagaa taane ofii keenya baaneetu deemsa sa'aatii 1 sa'aatii 2 naannoo adoon sa'aatii 3 yoo ta'u hin deemu baay'ee fagoorra deemnee amma midhaan argannutti warra qottoota Eertiraawii kana barbaanneetu dhannee midhaan kadhanna. Hin beelofne qiixaa midhaan nuu kennaa jennee kadhanna baay'ee afaan waliin gallu. Namoonni isaanii baay'ee gaariidha. Isuma wammoo hin qabne bakkee keessa jiraatan sana keessaa qiixaa fudhanii nuuf kennu. Qiixaa kana nuuf kennu, bishaan xiqqoo ishee nuuf kennu, kana fudhannee nama dhukkubsatu kana biratti amma finnee bira geenyutti fiinnaa qiixaa kana harkatti qabannee dhaabbannee waliin eenyu. Maaliif fakkeenya yoo fudhadhe obboleettiin tokko illee amma simbira jirti Abarrash kan jedhamtu Waaqayyo ishee jiraachisee amma kanaa jiraachaa jirti. Tuuti ilaaltu hafuurri ishee bahuu dhufa namoota baay'ee dhagaa kan akkas ta'an kun warra sana lubbuudhaan qaqqabuuf fiinnee dhannee qiixaa kana fonxorreetti ilaalne amma iddoo kan biraarra bobbaanaan. Ofii keenya garuu bishaan sana afaan keenyatti hin deeffannu midhaan sana afaan keenya keessan kaa'annu. Kunis beela'uudha quba qabaatu. Kunis qoonqootti nutti jira. Garuu ofii keenya arganneerraa afaan keenya irra kaawwannee isaaniif waan xiqqoo geessina hin jennu. Akka keenyaan akka qabannetti akka ittiin afaan keenya tutuun geessin fiinnee isaan biraan ga'e. Akkasittiin lubbuu isaanii keessatti eeggana jaallawwan nama midhaan nu bira ga'utti jechaadha. Sana booddee Eertiraa geenya rakkinni beelaa yoo hin qabanneetu barumsa keenya barannee baatu sagalfinnee hin dhufne yeroo dhufne ammas gara Sudaanitti ol deebine yeroo dhufne ammas karaa irratti ifama dheerachuu danda'a. Yeroo baaburri fideen warcaasu Eertiraa keessa daarii Sudaanitti abbayyi guutee abbayya kan immoo abbayya yookaan murmurii guutee akka itti ceenee deemnu dhabne jechaadha gara Sudaanitti achi deebi'uudhaaf. Xiqqoo ishee achirra karaa sanarra turre ammas beelli nutti dhufe meeqaan qabdee akkasitti doonikii kanaan nu ceesisti nuti immoo nama 1000 gatii taanee fi nu ceesistee fixuu hin dandeessu. Warri xiqqoo ishee haala bishaanii qaban jaallawwan warri wajjiniin barannee galaa jirru waraanni dargis baay'een isaa nutti dabalamanii achitti jechaadha. Bishaan kanatti namni yeroo deemanii hin ceenaa dhaabbannee olii eeggachuurraa kan jedhan. Bishaanni suni haala qabsoo keessatti jaallawwan hedduu nurraa nyaatee bade. Bishaan kun egaa warra abbaa hubannaa qabuuf hubannaa ta'a jedhee yaada. Yeroo rakkinni amma sun karaa sanarra nurra ga'e yeroo dhannee bishaan sana ceenuuf jaallawwan hedduu bishaan sun nurraa amma tokko nyaate hin ceene hin galle dhufne gamana yeroo teenyu
lallaafnee dhumneerraa warri nuti jaboodha jedhamanii sukussuu dadhabneerra maaliif midhaan hin jiru bishaan hin jiru midhaan nu bira ga'uu hin dandeenye nu dhufaa jira kan ijoolleenis karaa ittiin nu bira ga'an dhaba waraanni nu qaqqabuudhaaf nutti adeemaa jiran jiru miillaan deemu gatii ta'aniif nu bira ga'uu dadhaban gudduutti nu baay'ee hubanneera bishaan ceenee gaba bishaan ceenee namoonni baay'eenis nurraa nyaatamaniiru inni gamana teenye midhaan sana eegganne midhaan sun erga dhufee booddee immoo hin galle makiinaanis amma danda'e nu dhufee amma danda'e nu makiinaanis sun fuudhee warra kaanis sookii goone amma makka deemne hin beeku ji'a lama deemnu ji'a sadii adeemnu hin beeku Sudaanitti galuudhaaf jecha hin beeku sun dhugaa guyyaa manaas hin jechuun ta'e guyyaa lama sana booda dargiin kufee gara Oromiyaatti gaafa dhuftanii maal gubbaa irratti ramadamte hojjechaa turte. Biyya dhufee yeroon biyya dhufee biyyatti hojii jalqabu damee uummataarran hojjedha. Damee uummataa kana jechuun uummata ijaaru deemee uummata kana ijaaru uummata kana ijaaru hojii korratti baay'ee saffisaan hojjedha. Hojii torban lamaaf naaf kenname torbanis fayyadam fixee dhufa yeroon asii araddaa tokko ijaaru araddaa kan biraatti immoo namoota ergadha namoota waamaa naa qopheessaa na eegaa jedhe akka ittiin aktiiviidhaan hojjedha hojii koo san gaafa duraan baay'ee qabanooftuun ture faamilii koo maatii koo kee gandeen itti dhaladhe keessatti garuu san gaafa sodaqee ani nama biraa ta'een arga baay'een jijjiirama mul'isa achi keessatti yeroo waraana keessa tures immoo ani buttaa sadii irratti itti gaafatamtuudha dubartoota duwwaa dubartoonni jiran karaa dhiyaafaa waan jiran tokko nan dhagaa ani beekodha akka dhageesse ta'e hin beeku dubartoota sadii irratti itti gaafatamtuudhaan abbaan fedhem dubbachuu danda'a kana sakkanaa jarreen kana hundinuu ammachi dhuunfatti amma Eertiraa keessattis karaatti san jalqabee san lafa Sudaan keessatti jalqabne dirree sanatti san jalqabee amma deebinee dhufnutti akkuma kanarraan ture jechaadha. Hojii koo irratti booddeen deebi bilisummaa Oromoo kanaaf hojjechuuf booddeen deebine. Dhufee ammas hojii uummataas akkuma kanaan hojjedhee guddina argisiisuu irraa kan ka'e fuudhanii hojii bulchiinsaa warra jiru irratti na dabarsanii hojii bulchiinsaa irrattis baay'een iddoo jajjabaa ga'ee hojjechaa ture wanta hojiin kun natti nafu amma dandeetti wallaaltuudha ijoollummaan qaba hirrina qaba garuu hojii koo dhugaadhaan hojjedha sanumoonni ijoolleen makiinaa qabatanii fiiganii Finfinnee dhaqanii maal jedhan an guyyaa tokko Finfinnee dhaquu nawwine hojjedheen hojiidhaan ol ba'an jedha malee deemeen ol ba'a jedhee hin beeku hojiinis yeroo naaf hin kennu sa'aatii tokko fan boqonnaan qabuun maatiin koo gandi ani itti dhaladhe mandii geessiteef na bira jiru isaan sana bira dhaqee arguun barbaadu dhaquun barbaadu hojjechuudhuma duwwaan barbaadu. Maaliif dhuguma wayi tokkotti baana jedheen deema gatii ta'eef. Hayyee hedduu galatoomii qabsoo kana keessa yeroo sanatti qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti maatii kee keessaa namni si wajjin ture jira? Qabsoo kana keessaa Abbayyee kan jedhamu obboleessa koo Guutuu Caalii obboleessa koo miti abbaatti naaf oolanaa fi garuu obboleessa koo jedhamee waamama. Guutuu Caalii kan jedhamu Abbayyee qabsoo kana keessa jira. Abbayyeen eenyudha? Mee waa'ee Abbayyee irraa waan jettaa? Abbayyeen dhalooti isaa Mandii naannoo Koobbachee bakka jedhamu. Qomoon isaa qomoo keessaa immoo Oromoon balbalaanis waamama gatii ta'e qomoonis waamama gatii ta'e warra Gomboo jedhama. Micaa tokko qaba ture seenaa isaa amma tokko sii dubbachuudhaaf. Micaan isaa kun jalaa dadhabee armeen isaa Baqqaluu jedhamti. Abbayyeen isaa immoo akkuma asirratti argame. Caalii Silgaa jedhama. Karaa lamaan waamama. Caalii Silgaa, Caalii Qumbii jedhamee waamama. Caalii Silgaa abbaa guddisaati. Caalii Qumbii immoo abbaa gudeedaati. Karaa kanaa akka kanattiin Abbayyeen hojii mootummaa nama hojjechaa turedha. Hojii mootummaa hojjechaa ture. Hojii mootummaa kana keessaa ga'a. Ani yeroo sana hubannaa isaa hin qabu ijoollummaa gatii hin qabuu fi qabsoo kanatti dhaqee dabalame yeroo biraa bal'isee wayii kanaa dubbachuu nan danda'a. Ammas immoo lafa dirree inni itti du'e dirree dhiyaa isaa kanaa achitti du'e achitti of ajjeesse akka diinaatti hin qabu jedheen. Qabsaawaan ni kufaa qabsoon itti fufa. Irraanfachuu hin qabnu hogguu haa yaadannu haa wal yaadachiifnu namuu haa qabannu. Waan ammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa kana qabuu hin qabne sammuu keenya keessaa. Gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraa hin qabne. Warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e
warra ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warra ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. Ayyeedduu galatoomii marge. Egaa yeroo 92 faca'insa sana keessa ati egaa kan ramadamtee hojjechaa turte aanaa mana siibuutii naannoo Horroo Jiruuti. Faca'insa sana keessa akkam taate yeroo faca'insa sana maaltu si mudate? Yeroo sanatti hojiidhaaf gara gimbiitti ramadamee gimbii irraati gara gimbiitti ramadamee gimbii ga'ee Dambidooloo irra baheen gimbii dhaqee meeshaa baatanii deemuu hin dandeessan waan jedhamu tokkotu ture. Ani immoo meeshaa koo malee danda'ee barsiisee ka'uu hin danda'u rafuus hin danda'u meeshaan koo anaaf yeroo sana gaa akkamaa kana waaqayyoon hin barre meeshaa kan akka waaqayyootti ilaala waan diina dura akka garuulla ofiillee dhabamsiisu isa jedhamu barannee irra gatii ta'ee fi meeshaa koo malee ciisee ka'uun anaaf rakkina baay'ee ture. Dambidooloo irraati ka'ee gara gimbii nan naqee yeroo meeqa dirreetti haaraa dhaqeen deebi'ee meeshaa malee hin deemu meeshaan fuulannaan sana booddee makiinaa keessa kaa'anii namoonni akkuma ta'etti naa dabarsan meeshaa koo fudhadheen Dambidooloo dhaqee gimbii dhaqee gimbii yeroo ani dhaqu gimbiitii dhaqii wayi tokko godheedhanii gara mandiitti na erganii mandii yeroo ani dhaqu achumatti lolli ka'ee lola sana keessanis nan badee atuma bannee maal taanaa jirru gara faca'insi dhufee faca'insa booddee hin qabamne yeroo qabamnutti immoo mana hidhaan seenee mana hidhaa yeroo hin qabamu baay'ee maatis baay'ee miidhanii obbolaa koo baay'ee miidhanii anaanis immoo baay'ee na rukutanii amma miilli koo lafa hojjechuu dadhabuu wanni warra kan na qabsiises gantoota. Mana hidhaa seenee mana hidhaa sanaa dhufnee dhidheessa gallee dhidheessatti adaba keenya dhufnee adaba ta'uu adaba egaa adaba jedhama. Ayyee waa'ee mana hidhaatti hin deebina. Mee al tokko balaa konkolaataa walitti sirra ga'ee ture. Achittis akka miidhamte nagee warra si wajjin turan keessaa. Mee waa'ee balaa konkolaataa sana otoo natti himte natti tola. Beela kana guyyaa sadan kana midhaan hin nyaanne baay'ee beelofneerra ani baay'een beelofsiin jedheera rakkina kanarra baay'ee wanni hin qabu. Innaan makiinaa yaabbannee deemna makiinaa gola isaa taa'uu hin jaalladhu makiinaan kan nama keenyaati as taa'ee fuula dura nan jenna lakkisaa jedhanii shantiinaa ishee yaabbadha achirra taa'uu hin jaalladha makiinaa utaalutaan naan jedha gatii ta'e achirra taa'uu hin jaalladha yeroon achirra taa'u makiinaan kun hin deema makiinaan kun yeroo deemu lafi kun ispaaltii natti ta'e yoo lafa kana ispaaltii godhanii hin jedheen namicha na bukkee taa'u lakki ispaaltii miti naan jedha sana booddee maal akka ta'e hin beeku. Nan kufee yeroon kufu mataan na buruqee gara anuma sokkee sokkee ani beeku waan saayyuu yeroon ayaachi keessaati ka'uu ofiisii koo keessatti fuudhanii yeroo afu baru lafaa ka'een taataa namaan jedha lakkaa namni jidduu hagee koo yaa'ee taa waan isaan beeku. Achi makinicharraa utaaltati. Hin beeku nan kufe maaliif beelofni baay'ee beelofneera guyyaa sadii waan tokko afaan keenya keessan seenne walgahii irra turre immoo haasaa turre dubbachaa turre hojii hojjechaa turre midhaan immoo hin arganne naannoo sanatti maal rakkina qabu ta'e hin beeku midhaan hin arganne horii qabaannee immoo bitannee hin nyaanne. Kanaaf immoo keeriin goonaan ijoolleen gaardaan warri duukaa jiran jiru ijoollee poolisoota nama 9 qaba. Isa dhugaaf ijoolleen kun baay'ee keeriin godhan yoon argadhe iyyuu ijoolletti sana nyaachisuu barbaadan amma yeroon magaalaa sanarra yeroon hojii hojjedhu baay'ee xiqqoo irraanfatamnee turre walumaa gala yeroon yaadu yeroo sanaa yeroo uummati midhaan fide ijoollee kun tokko tokkoon geessee nyaachisan immoo ofii koof ijoolletti dura nyaachuun barbaadu yoon irra tokko nyaachisee bormoo tokko nyaachisa ijoollee wana bira jiran sana jechaadha. Beela sanarraa ka'een akkasitti makiinarraa kufee deebi'ee immoo fayyee torban lamaaf hojiirraa bahee gara qe'ee dhaqee wallaanamee deebi'ee dhufee nam fayyee hojiittan jalqabe ammayyuu mataan koo walakkaan saba qaqaadha. Gara sa'aatii ammayyaa akkan du'ee ga'e hin beeku. Galatoomii mee gara mana hidhaa salaattan si deebisa. Mana hidhaa Taaddisoo Marsaa tokkoffaa
Deessatti akka baratte dhagee mana hidhaa booda ergi haaromsa sana xumurtanii fixanii eessa dhatte mandiumatti gad deebitee jiraatte moo eessa deemte yeroo sana keessa yaadatta? Sana booddee ani gara street mandiin naqee yeroo sana akka yeroo nuti baane warra Imboo jedhamee yaadamne keessaa ani tokkon ture. Amalli lubbusaa maaru hundumaa kabaas ture. Imboo warra jedhamee yaadamne kana keessaati jechaadha. Namoonni garaagarii hin jiru. Garuu nu baafte yeroo baanu biyya naqee street biyya naqee yeroo biyya dhabbasi goshee gaanagaas hin qabnu jaalnagaasaan jira jedhanii annaan jaalnagaasaa barbaachaa fi qabsootti deebi'uudhaaf maree achuma keessa gawaan godhameera deemnee yeroodhaan namoonni immoo du'eeraa jedhanii karaa baanu dhabnee naannofnee deebinee mandiitti yeroo deebinu kottuu farra miti minaan fudhadhu nu farramee minaan fudhadhu wadheenii gara Finfinneetti baqadhee deemee jechaadha. Yeroon gara Finfinnee dhaqu immoo achimmoo haalli jiraatanis hin jiru waan jiraatanis hin jiru nama ta'e tokko nan beekan ture. Boolla saadaadhina guutuu ammallee nadhabe namni kun abaluu hin jedhu wanni isaaniitii fi torban sadii na teessisaniitu namni kan baaniin ta'e maal akka ta'e hin beeku tikkeetii xiyyaaraa kutanii tun hin beekin biyyatti na erguudhaaf kaan. Innaan sana booddee ani lakkii waan akkasiif hin dhumne deemuu nan danda'a lafan argadhu barbaadadhee jiraachuu nan danda'a garuu ittiin tikkeetti kutanii biyyatti deebiinaan jechuun kan sirrii miti jedheeni fiigee ilfinesh qannoo barbaadadhee. Isheen immoo maneedhaa wajjiniin turre maneedhaa kana keessatti wal barree dur wal hin beennu maneedhaatti oromummaatu wal nu barsiisee waaqayyo silaa yeroo waa tokko hojjetu waa tokko immoo siif qopheessaa ani naman beeku lafan guyya tokko ganna dhaabbadde dun beeku maatii koo duwwaan beeka hojii immoo warri wajjiniin hojii beeku immoo isaan warri ani wajjin hojjedhu immoo rakkattoota maka kootiiti qabsaa'uuti warra hin beeku immoo isaanis mana hin qaban jireenya hin qaban kadhattu maka kootiiti abbeen keenya hin qabnu nu dhiisee badeera. Abbee jechuun abbayyee miti abbayyee beektagaa isuma jala jiru siin jechuudha. Ifnis qannoon barbaadadhee naa barbaadaan jedhe mana kee abbee mana abbee hin beeku torban sadii kan mana taa'an ture mana abbee micaanaaf kennite micaana riyyaa kotadhe manaa namichaadha. Dhaqee barbaadadhee ishee namni ta'e telefoona ishee naa kennee bilbilee nan argadhee yeroo argadhu ishee kan akkanan ta'e akkaman taa'e san naqanoo nama akkasiiti. Lafa naqu siin qabu garuu buddeen jara kanaan booda dhaqee nyaachuudhaaf hin barbaadu. Lafan ga'u nan dhabe waan an godhu lafan naqu hin qabu biyya naqe immoo biyya lafa dhaquudhaaf keessanis immoo karaan hin jiruudhaan karaan ittiin deemanii edeenii baay'ee yerootti ishee tirba ishee nama kottu kottu wal arginaatte lafatti wal argina mummatti mana beellamteen dhuftee wal argine mana xiqqoo tokkoon qaba mana xiqqoo kana keessa siree yoo dhugee wal dhiibnee rafna siree guddaa tokkoon qaba yoo sireen kun waan kaakumu siree kana jala hafannee rafna rakkina hin qabu kottu naan jettee sasaanaan jedhanis nan gale biyya dhaqee waan karaarraa fuudhuu narra jiru jira wanta sana sirreesseen deebi'ee nan dhufe yeroo dhufu dhufuma dhugaa ittee na simattee Finfinnee keessa hin beeku namas hin beeku maalis hin beeku waan tokko waan irraa beeku hin qabu gatii ta'eef dhuftee na simattee na fudhattee hin galte amma kana ishee wajjiniin Finfinnee keessa rakkina akkuma isheen rakkina ishees bal'ina ishees anis danda'e isheenis na dandeesse akkasitti wajjiniin jiraannee. Waanuma tokko ana duwwaa utuu hin taane qabsoota hedduutu ishee bira jira waaqayyo ishee eebbisu lubbuun ishee ammallee nuuf haa dheeratu ammallee bilisummaa ishee hawwitu waaqayyo ishee argisiisu hin jedhan finis qannu akkasittiin ishee bira jiraachaa turre ana duwwaa utuu hin taane namoota baay'ee taane uummati immoo ishee gargaaraa waaqayyo isaan haa eebbisu isaaniinis namoonni baay'een midhaan kuntaalaan fe'anii fidu namoonni baay'een midhaan kasala fe'anii fidu isheen waraana koo akka ofiishee yoo midhaan dhabame ofiishee dhagabu bultee waliin nu nyaachistu waraana koo nu jette nama baay'ee dhagaanus kan achi mana isheetti qallabamu hojjettuun buddeenni warra toshitee gundoo guutee toshitee galgala buddeenni gondoo keessa hin jiru kanaaf saraatanyaa mana isheen teessu baay'ee rakkatti wayii Oromootti jechaadha wayii ijoollee Oromoo wayii qabsaa'ota Oromootti inni rakkatu inni maaltu achi dhufee nyaatee quufa. Dhugaa keetti artist Ilfinesh Qannoo namoota baay'ee irraa isa dhaga'ee anillee ragaan ba'a. Qabsaa'ota hedduudha namoota isheen gargaartu humnallee ittiin gargaartu yoo dhabdellee namoota biraa karachiistee akkasiin jiraachaa turan dhaga'anis baay'ee nama qabsoo kana keessatti qooda guddaa qabudha. Waaqayyoon umurii ishee nuuf dheeressu. Mee akkamitti biyyaa baate ati sana booda akkamittiin Oromiyaa gallakkistee baate? Jaalibsaa guutamaa fi mana inni dhufanii biyya dhufanii ilfeenii yeroo sana hiriira nagaa sana baate qabamtee mana hidhaa seenti. Yeroo isheen mana hidhaa seentu mana hidhaa kanarratti mana hidhaa kana keessaa hin baati jennee ol baatanii deemuu gabbaatanii deemuu nuti ijoollee meeqa taanee ijoollee ishee wajjin teenyee ishee eeggannaa isheen toona oomaa dubbiin jabaate nu warra of dandeetu isheerra taa'aa lafa dhannu waan goonu hin qabnu isheerra teenya amma yeroo isa fuuldura ani deemuudhaafan ture karaa Keeniyaan deeme jedheeni
ijoollee tokko nuuf qopheessanii ijoollee yuunivarsiitii dhufan ijoollee sadii wajjin Keeniyaa deemuufan ture achitti dhaqanii qabsootti dabalamuun hin danda'ama jennaani akeekii kun sanuma duwwaadha karuma waama isa gaafa qawwee muuxannee kakannee sana inni raanfadhu yoo ani qabadhee ka'u yoo nan heeruma nan danda'a garuu heerumuun barbaadu jireenya mataa kootitti deebi'uun barbaadu an qabsoo uummatuma kanaaf qabsaa'uun barbaada gatii ta'ee fi ijoolleen kun yeroo dhufanii deemuudhaaf yeroo isaanii anuma wajjin deemuuf dhufanii ani amma qabamee nama du'aa ta'a. Nan dhukkubsadha jechaadha. Ijoolleen kun warri mana barumsaa irraa ba'anii dhufaniiru dhaabbatanii na eeguu hin dandeenye hin deeman. Ijoolleen deeman kuni karaatti sadan isaanii dhuman. Dhufanii dhumanidha nutti himan. Ijoollee kana karaatti diinni fixxee jechaadha. Ani nan hafe. Isa fuuldura jechaadha tulfeen hin qabamte mana hidhaan seenin fuuldura kun. Amma sana gaa amma yoo hin gadi hin teenye karaa man barbaada naan yeroo isheen namoonni mana dhufan kun galtee mana hidhaa seente dhufanii na gaafatanii nu gaafatu haasofsiisu nu gaafatu. Karaa nuti biyya kana keessaatti ba'an jiraa hin jedhe ijoollee tokko dhufee taa'annaan eeyyee ba'uu barbaadda jennaan eeyyee ba'uu barbaada. Eessa deemuu barbaada? An biyyuma kana keessaa karaa na baasu na baasa asuma giyaa ba'uu barbaada. Annaan gaarii ba'uu barbaadda kaanaanii mala akkasittiin deemuu dandeessaa. Maqaa kee jijjiirrattee maqaa musliimaatti jijjiirrattee waraqaa nikaa sobaan horiidhaan baafattee akkanatti baasuu dandeessa. Kun immoo argamee naaniree achi keenoo faamilii nan gaafadhee horii na gargaaraan jedheeni ani horiin barbaada horii naa erga kana wanti dubbatamu hin jiru gaa horiin barbaadaati horii naa ergaa jedheeni ijoollee obbolaa kootitti dhaammadhee ijoolleen obbolaa kootii horii naaf erganii namtichi na fuudhee deemu waaqayyo isaa eebbisu namni kun ammallee iddoon jiru beeku Jibuutiitti argeera garuu Magarsaa jedhama baay'ee nama kaayyoo qabu baay'ee nama qabsaa baay'ee nama dhugaa irraan jallanne nama dhuguma obbolummaa dhugaa beeku nama jaallummaa dhugaa beeku nama arsiiti namni kun gurbaa kanaa wajjiniin amma gaa keezii olii deddeebnee finnee dhuguma obbolee akka amma inni goggoora isaa jiraate na dhagaa yoo jiraateef na dhagaa obboleessa kootiin naanaaf akka obboleessaatti walii wajjin deemu maqaan keenya ammoo abbaa manaa fadha manaati ni kabaafannee akka ittiin na gargaaruudhaaf jechaadha kan inni kana godhe. Sigeesseen deebi'aa ani qabsootaan deebi'aa siin garuu sigeesseen deebi'aa qabsicha yoo namnenna lakki ani lafa qabsoo jiraachuutu hin taane ani waraqaan iddoo garaagaraa irraa fuudhaa naan jedheen bareedaadha deemne waraqaa sana babbaafannee waan hundumaa fixannee karaa keenya jalqabne kaabbee gaatti kaanee deemsatti kaanee dhufnee Yaman seennee Jijjigaa seennee Jijjigaa halkan tokko yeroo bulluu ani inni maal naan jedhee naa akeekkachiisaa Arrabiin bullee arraama dhufini Jijjigaa bullee hin dubbatini loqoda kee kanaan si beekaniitu abalu siin hin jedhu warri amantiif lolan jiru si dhabamsiisuuti hin dubbatini ilaa namni dhufee si dubbisu jira hin dubbatin naan jedheen. Amma gaakatti dubbadhu hin qabu. Eenyu maqaan kee Foziyaa. Foziyaa eenyu? Foziyaa sammuu Adamin jedhaa wanticha. Egaa yeroo sana sammuun kompiitara gadi hin dhiisu waan qabee maqaa koo akkasitti dubbadha jecha lama immoo dubbadhu kan waan dubbadha amma danda'ame jecha koo amma tokko karaarra kaachisuun barbaada akka inni natti metti inni anaaf hoteela naaf qabee ofiisaaf deemee iddoo biraa dhaqee hoteela qabatee achi buluudhaaf deema. Namtichi galgala yeroo irbaata nyaannu dhufee callisee akkatee taa'aa dhufee balbala gaaggaa aneessan naqaga hoteela bulee hin beeku. Waan hin qabadhu wallaaleen ka'ee balbala jala nan dhaabbadhee mana kana hin dirrisiisaa booddee natti meera lafanii pireesii godhu kana rukutii yeroo sana gaardiyaanonni fi warri mana kana kee jiran sii dhufu naan jedhu naa dhufe naasuun du'eera gaanan namitti na galaafatte yeroo pireesii godhu dhufe namichi fiigee ba'e namichi natti argame sun fiigee ba'e jechaadha achumaa jarri suni Magarsaan lafa akkasiin jira jedhee itti meeraa namatti arganii Magarsaa waamanii Magarsaan dhufe akkuma sitti si godhe miti namtichi naan jedhee sana booddee Garumti isaa kaanee deemnee Somaaliyaa seennee Somaaliyaa dhufnee jiraachuu jalqabne maal jiraannaa miti karaa deemaa jirra. Doonikii keenya dhannee horii mashee fudhannee kanaan doonikii kutannee anga Foziyaadha hin dubbadhu afaan dhossa maaliif sagalee hin beekama qookii qolloqodhi koo hin beekama wayyicha akkasuma ofitti xaxee dhokadha. Kan hunda gaanaaf ekspiriyaansii guddaadha gaanaaf waan haaraadhanaaf waan hin doonetti fakkaata wantichi. Ennaa yeroo akkasitti deemnu dhufee doktora tokkoon achitti arge doktorri kun nama Wallaggaa nama Dambidoollooti Magarsaan dhaqee nama kana wajjin wal na barsiisa doktorri kun mana qorichaa qaba seenaa nama kanaa nama Dambidoolloota manaasaa Antala Bogarbaati warra mandii
ijoollee micaa dhiiraa doktora tokkoo fi micaa dhiiraa doktora tokkoo fi micaa dhiiraa paayileetii tokko qaba. Nama hojii isaa hojjetu Oromoof bu'aa buusuun narra jira jedhee Ameerikaatii bahee dhaqee biyya Somaaliyaa keessatti kan hojjechaa jirudha. Namni kun bu'aa gargaarsaaf jedhee jechaadha. Nama kana nyaati bakkee bullaa bakkee alamanaa nama Oromoo tokko nama naggaadee Oromoo tokko bakkee kana hiriiraa irraa Oromoonni bakkee sana jiru hundumti keenya iyyuu guyyaa garuu inni Magarsaan dhaqee namicha kana ajjii wal na barsiisee mana isaatiin dhaqee laaqana nyaadhamma doonii kennu fuudhee deemu ga'uttichaadha. Guyyee tokko otuman hin deemini namni kuni nama Shariif jedhamu isa gargaartuu afaan isa gargaara afaan hiikuu isa gargaara namichi kun Somaaliyaa hin danda'u inni gatii ta'eef namicha kana ajjeesan doktora kana jechaadha. Doktora kanaa yeroo ajjeesanii wanni masaa wajjin Shariifuma kanaa wajjin ajjeesanii gatu wabdii isaa irratti. Wabdii mana qolchaa lafan balbala qollofatee yeroo inni mana qolchaa cufee ka'u. Eenyutu ajjeese beekamu seenaan haa dubbatu gaaf tokko hin dubbanna. Reeffa isaa lafaa fuudhuu didan naqanii. Reeffa isaa lafatti gatanii jechaadha. Keessi kee ala ba'aan jira fakkaata dhiifama. Nama kana Magarsaan kun egaa baay'ee nama seexaa qabu gatii ta'ee fi baay'ee Oromummaaf nama dhukkubsatu gatii ta'ee fi olii gadi fiigee booddee dhaqanii nama kana fuudhanii anni olii gadi fiigee as fiigee nama barbaadanii nama wanni godhanii nama yaasanii warra qootii warra jedhan qabatanii warra jiran kana fidanii warrumanni wallaanutu dide waaluu namicha kana waaluu godhanii. Booddee akkasitti nama kana kadhatee maal jedhee olii gaddeemee reeffa isaa achirraati reeffi Shariif kun bakkee sanarraa achumarraa fuudhamee akka boolla keessa kaa'amu Magarsaan kun gochisiise. Amma gaa anaa fi tokko Oromoon maali? Oromummaanis maali? Ammoo kanatti maaliif akkas ta'e kun? Naasuun inni sitti himuu hin danda'u. Achitti waa tokko buusuu hin danda'u. Ani nama tokkittiidha. Ani qofaa kootis akkasitti namni du'ate ani mokosiidha iyyuu inni doktorri akka kanatti erga du'e inni bu'aa buuse ani maalitti iyyuu jiru ana namatti itti isaan rukutee na ajjeesu maal gatiin qabu. Sana booda baay'inatti dhaga'ame nan dhiisee amma gaa baay'ee wayii kootiif hin sodaatee Magarsaanii please agaan baay'ee of eeggata maqaa koo margee jechuun Fooziyaa naan jedha baay'ee of leenjisa afaansaa Fooziyaa naan jedha. Baay'ee of eeggata. Please nama tokko wajjin hin dubbatin. Kana kanaan jedhee miichallisii maa akkasumatti sobii kolfii hedi malee afaan keetiin hin dubbatin naan jedha. Loqoda kee irraa baranii si ajjeesu. Ani ilfee fi baqqaleetti deebi'ee galuu hin danda'u. Qaqqalee Mokonnon kan jedhamu yeroo sana kan walii wajjin hin jiraachaa jiru mana ilfeetti jechaadha. Ilfee inni immoo yeroo sana ilfee wal dhufaa jira. Nama kanatti deebi'ee galuu hin danda'u. Atanaaf imaanaadha. Imaanaan si fuudhee ka'e. Dhaabi kunis akka imaanaatti sirkatti na beeka. Narkatti si beeka. Yoo jarri kun si dhabamsiise yoo wanti tokko sirra ga'e aannan badan deebiyyatti lideerii jettiin galuun qabu naan jedhe baay'ee addaa wayii kootiif. Amma gaa hin deemnaa doonii keessa nu geessee nu fudhattee baate guyyaa goota bishaan kanarra nu naannessaa ooltee to'a sa'aatii 48 nu naannessitee birrii nurraa fudhattee lafa nu fuutee kaate sanatti fiddee gootee nu buuftisu maaliin kee tokko jira. Achi yeroo harcaanu lafa dhabnu sana geenya faansii ayyuudha. Achi yeroo harcaanu amma immoo deebinee dhufnee akka jara nu hatte barree maal jennee kaambii sanatti lafuma kaambii maalii gaa lafuma mana namichaa jalatti deebinee achi takkiteenya ammas kan biraa kutannee yeroo kaan immoo kan biraa immoo nu fuudhee dhaqee Yamanii dambarii Yamaniitti dab godhee nu buusee deebi'ee Yamaniin kee immoo tokkitti namni tunu keessaan bahin nama 75 taanee deemnu keessaati. Hunduma keenya achi maxaafaaf gootee nu qabattee fuutee mana hidhaa nu gashiti. Mana hidhaa kana keessatti amma akka hidhamne hin beeku. Ji'a tokko haa ta'u, ji'a lama haa ta'u, torban sadii haa ta'u amma akka hidhamne hin beeku. Mana hidhaa kee yeroo teessu mana hidhaa jechuu beektaa. Mana hidhaa kun mana hidhaa seeraa miti. Dhagaadhuma kanatti ol nu naxxee balbala nutti qolloftee achi bishaan hin jiru, midhaan hin jiru, waan irra ciistu hin jiru. Dhagaa kanarra galgalaa ganama ciiftaa. Lafa hudduudhaan gatteessu godhu dhagaa kanarra keessaa sana booddee doonikii oolaadhaa qopheessitee doonikii oolaa kana jala oolaan irra keenya jirti nuti oolaa jala jirraa isatti nu naxxee Somaaliyaatti gan nu deebiste Somaaleedha jennee gan nu qabdee jechaadha. Somaalee kanatti gan nu deebistu ammas dhannee silaalamii baduuf ka'ennaan hin taa'u ammas lammaffii kan biraa kutannee dhufna ammas hin qabamne namatti hin fuudhine ammas hin qabamne. Rakkoo achi keessa jirus quba qabaadhee yeroo bishaan kanaan deemnu waan meeqatu jira.
Annechi tammasichi sin qabamne deebine. Achi geenya ammas tikeetti kutanne deebine neen qabamne doonikii qabanne deebine ammas hin qabamne sa'aatii 48 bishaan ofirraa gad uraabaa deemna yeroo samii kanarraa mataa keenyatti balaalaalaa bishaan baarri kun aduu isaa beekee yeroo nas jennutti nu gubru. Lammaffii isheen olaadhaan kan olaadhaan feetee achitti nu deebiste Somaaliyaatti nu deebiste lafa hundumni irratti nu deebiste achi geenye takkennee doonikii kutannee warafaa eeggannee achi immoo deebinee dhufne ammas yeroo deebinee dhufnu ammas tokkittiin namni tunu keessaa hambanachi murtaaffatte ammas gootee qaban. Basaasorraa kaanee Yemanii yeroo 3 seennee yeroo 3 qabanii nu deebisanii yeroo sanatti baay'ee hidhamnaa qonqoodhaanis nu hubamnaa iddoo ciisichaanis baay'ee hubamaa turre. Kanaafi hubama sana keessatti an cinaachi kollee akka dhagaa kanarra rafuurraa kan ka'e akka dudda harreedha nama daa'ee ture. Akka harree ba'an itti hammaatee dudda koo cinaachan ittiin ciisu kanarratti maaliif ciisicha dhagaa kanarraa gatii baatii meeqa gatii kanarra lafa kanarra akkas gangalannuu fi akka madaa dudda harree sanatu irratti narratti ba'e cinaacha koo garaagaraa irratti. Egaa kunis haa ta'u qabsoodha. Achi immoo yeroo qabamne mana hidhaa sana gatu madhanii kaambii baqataatti yeroo nu geessanii kaambii baqataa kana keessaati yeroo sadaffaa irratti kanarratti bishaan na nyaate namni itti wajjin deemus hin deemnu bishaan ni ka'eera jennaan an didee ofiuma kootiin deemee ilfee fi baqqaleen maal naan jedhu jedhee nu wadhee yennaan lakkee dhimma keetii barbaadde taa'e ana dina keetti raafamu. Anu bishaan naa nyaatu. Dhuguma deemoo bishaan siraaksi nyaata jedhan naa nyaatu nu bishaan naa nyaatu jireenya irra jiramoo maaltu narraa hafe kunis jiraachuun kunis du'a kunis immoo du'a naa nyaatu anu akkana naa nyaatu akkana naa nyaatu iyyuu barbaada jedheen didee deemisa sadaffaa sana qofaa koo hin deeme jechaadha. Yeroo ana deemu ijoollee dhiyaa keessaati ana duwwaadha micaan tokko micaa jimmaa tokkotu nu duukaa jira kanarraa hafe ijoollee hundinuu ijoollee ba'aa fi ijoollee garaa arsii kanaa. Dhufnee yeroo dhufnu hundi namaa namoota qaqqabu achirraan bubuusanii angaruu nama tokko illee gatiin hin qabnee fi bishaan immoo nan sodaadha. Bishaan walakkaatti nu buusanii bishaan kanarraa lola sanaa fadan immoo warra kutaa jiru. Kana gidduutti yeroo namoonni achirratti na dhiisanii bubu'anii lubbattii isheen sila naa nyaatu kun immoo immoo deebitee nama rarte silaatu ilaalanii lubbattii gadi gatuunis rakkisaadha. Innaani Sumaaleen tokko akkam akka ta'e hin beekan amma gawaan hin godhuun qabu. Baagatti isheen akkasitti qabadhee deemaa jiru sana dhiisee naqee bishaan keessa yeroo ani bu'u qabadhee namni na gargaaru jiru irraa gadi bu'u gootummaan egaa bishaan irratti hojjetu quba qabaadha. Yeroo bishaanicha gadi bu'u sharaan doonikii irraati bishaan dhufee dhaamtiin si lama garsaan bishaan si nyaatan deemtu naan jedhu kuni dhufee godhee yeroo dha'u anaan dha'ee achi na deebiseetu achi as immoo dhaan gara na deebi'u immoo fuudhee achi jala na deebisee na fudhatee sokke bishaan maal takka ta'e hin beeku nyaatameera sana booddee Waaqayyo maqaan isaa olaa jedhu ani yeroo sanallee Waaqayyoon hin beeku yoo ta'e Waaqayyo nama naa kaasee ana duukaa bu'anii achitti na qaban. Bishaan irra yeroo na darbachaa deeman hin argee bishaan sana keessaa na baasanii fidanii gaara na ciibsanii dhaqanii baaggattii koo isheen achi gattaftes fidanii naaf kennanii hundumti keenya gargar facaanee Yemaniin dhukaasa nutti bantee adan keessatti dhukaasa nutti baname sanaa fi adan garaagarumatti wal lolaa jiru gidduu sanatti hidhattee doonikiin nu buufti lolli achitti nutti yeroo banamu. Hundumti keenyaa iddoo teetti nu qabanii gaana gabaabsuu yaala walitti nu qabanii fudhanii mana hidhaa nu gashan ammas isaan magaasa dhumaati achitti mana hidhaa kana nu gashanii walitti nu qabanii midhaan nuuf kennanii bishaan xixiqqoo qonqoo keenyatti coccobsanii nuniyyuu isa kukkufnee jirru kaanee fooyyofnee adaniif sanaa gidduuti Yemen adaniif sanaa gidduuti warra sanaa agartuu sanaatu nu fudhate. Isaan sun mana hidhaatti nu naqanii mana hidhaa sana keessatti micaa tokko nurraati micaan shawaa tokko faca'umsa sana keessa ijoollee gartuu tokko wajjin baatee gaara keessatti haftee gaara sana keessatti isheen ciiftee ka'uu dadhabdee na waan godhan dhaban ijoolleen dhiisanii baqatanii gara meeshaa jalaa gara faffacaanetti achumaan poolisiin qabdee hundumti keenya iddoo tokkotti amma sassaabamnee mana hidhaatti nammine mana hidhaa sana keessatti micaa sanatti mani jara sanatti wayii micaa sana yeroo itti man micaa shawaati micaan kun ammallee maatiin ishee dhagaanii hadhiisanii hin beekani micaa kana yeroo poolisii fudhatanii warra mana hidhaa sana ijoolleen fuudhuu dhaqanii micattiin horee duuteetti dhufanii micattiin hin duutee dhagaara keenya dhufne waan gomu dhabnee waan ittiin illee waaluu dhabnee jedhanii kunis egaa baqattummaadha. Ani
Itoophiyaa masanganii deemu kan silaa yoon Oromiyaa jedhee nan beekan Itoophiyaa jedheen galaa kadhattuma biyya kootii ta'ee jiraachuu naa jedhee mooraaliin kos du'aan isa abdii kutadheera gaama dadhabeera gaama. Jira naa walnatti ta'eera dadhabbii waan rakkinni kun. Innaan mana hidhaatti mana hidhaa sanaan nu baasanii nu fuudhanii kaanii poolisoonni kun egaa kaambii baqataatti nu geessaa jiru waan isaa halkan nuun deemanii fudhanii dhaqanii dubartoota iddoo tokkotti dhiirota iddoo tokkotti halkan tokko mana ijaaramaa yerootti nu dhaqanii dhiironni isaanii wotaadaroonni warri nu fuudhanii deeman kuni dhiirota xiqqoo kan nurraa gadi fageessanii warri dubartoota keenyaa immoo qofaatti akka Sumaalotaa fi dubartoota Oromooti kan nu keeran dubartii Tigiriyaa taatu Eertiraawiyaa taatu hin beeku dubartii tokko nu keessa jira kan kanarraa fi Oromootuma Amaaronni illee nu keessa jiranii karaa kana kan gunnee deemaa jiru Oromootuma kana keessaati halkan dubartoota kana tokko tokkoon qabatanii dhimma itti ba'uu jalqaban wotaadaroonni kun yeroo isaan dhimma itti ba'uu jalqabanii maayin jedheen du'an sodaadhu ga'a du'a ishee bishaan irratti sana akkamitti akka sodaadhan beeku malee du'ichaan sodaadhu du'ichaan barbaada gatii ta'eef jireenyichis natti ulfaateera achi ganama bareetu lafiin barii makiinichatti nu deebisanii dhaqanii kaambii baqataatti nu gashan kaambii baqataa sana keessa geenye immoo silas taa'uuf hin kaane mitiire ammas hin teenyu karaa jalqabna karaa kana yeroo jalqabnu nu warra dubartootaa hin tuqanii dhiira keenya waan isaan godhanii warri Yamanootaa kun karaa sana irratti yeroo deemnu dhiitichi isaan dhiitanii ofii isaanii dhiira ta'anii billiitii dhiiraa baatanii yeroo dhiira kana dhiitan ilaallat kan isaan rukutan billiitii isaanii keessa kan isaan dhiitan billiitii isaanii keessa yeroo hundumaa hin garafu warra dhiirotaa kana baay'eetu karaa kanatti jechaadha ammas hin qabamne Yamanii kanattis ammas kaambiittis hin deebine tuma jennu baane sanaa seenni sanaa galle sanaa kee ammoo dannee gamma ammas darbuun nu beelanii dhaqee keenya Saawud Arabiyaa seenuudha achi baane amma achittis sanaa keessa dhannee hojiin jalqabe mana sanaa nan naqee dhiifa manaa godhan dheerata ammas sanaa yeroo dhannu an beela waraanan keetti beela hin beela manni nuti qubanne gal kana rakkina kan hunda kee baane dhannee sanaa qubannu mana nama Oromoota ati manaa lama qabaa ada manaa lama tokko Somaaleedha tokko Oromoodha amma yeroo nu geessanii ishee Somaalee sana bira nu boqochiisu qoonqoo gaafa sana waan natti ergen beeku anaa fi dubartoota 5 taanee deemna ijoollee durbaa nama 5 taanee deemna beela ammana midhaan ishee nu bira dhufee daabboo nyaataa nu dhumneerra afuurri nu beera gaafa waan godhu garaa keenya lafatti gaggadannee daabboo sana tuutaallee mucaa sanarraa furanne hin jaallanna isheen midhaan nutti laattu dhumneerra booddee atuma kanaan jirru jaartii isheen Oromoon ishee guddooni akkuma Yesuus Kiristoos balbala banattee bakka itti nyaata akkasitti baattee nutti baateen mana keessa akkamitti akka isheen beekte waaqa kanatu beeka akka nu dabamaa jirru akka dhumaa jirru qoonqoon nu fixeeroon bishaan nu laattu midhaan nu laattu maqaa mana bananii ol nu galchaniiru Yamanii keessatti gahu Yamanii magaalaa guddittii keessa booddee in dhuftee waan isheen faffatattee dhufte kanaan hin beeku nyaata tokko akka tokko mi'aan dhuftee mi'a harka isaan mana gagga'u kanaan afaan keenyatti shanan keenya haphi yeroo isheen nu gootume eeguu isheen nu dhiiftee deemuuf kaatu kunsiduu biraan hafnu karama lafuma talaxxilli nama dhisi biraan hafnu innee lakkaa isheen manatu gidduu kutaadha malee adabanaa nama tokkooti lamaan isaanii. Ishee duukaa kifilii gara kutaa isheetitti darbine achi booddee mana ishee bira teenyee mucaa durbaa tokko qabdi ijoollee dhiiraa qabdi baay'ee nuti tolee nyaatas maalis nu teessistee anaan immoo hojii barbaadde hojiitti nagashite hojii sana keessatti gaa namtichi ani mana hojii isaan nagashitu kuni waaqayyo ishee eebbisu baay'een ishee galatoomfadha dubartii sana mana hojii isheen itti nagashitu kuni nama mootummaa Itoophiyaa wajjin siddatanyaa ta'ee Itoophiyaa nama dhaqee waggaa lamaaf turee dhufeedha. Warra mootummaa jechaadha manni isaanii wanni qawweedhaan eegamaa poolisootatu gajjallaa jira gararraa jiraanna. Yeroon jalqaba hojii kana dhaqee seenu egaa namni kolfu namni bo'oon kolfaanaa isaa kana maaliif kee darbe waaqayyo gana dabarsee ragatii ta'e jechaadha. Hojjettuudha gaa hojjettuu ta'e hin qaxxarame waan tokko hin beeku. Waanuma tokko hojii isa kana hojjetan kana jedhan hin beeku. Torban sadii achi taa'ee ammas egaa namichi nu fuudhee deemu hin dhufe jechaadha birri torban sadii naa laattee deemsa kanaaf birri torban sadii naa laanne isheen birri dhammamtu sigaa deemuudhaaf jettee ulfinaan manatti nageessitee namichi nu fuudhee deemu dhufeera jennaan dhattee birri jaartitti naaf laattee baay'ee nagaadhaan dhagi jettee nageessiteen. Namni gurbaan kun gurbaa Arsiitii horii markaaf birrii 500 riyaala 500 fudhateetu Yaman irraa Saawud Arabiyaa nama gashaa namni kun egaati
Narraati birri sana inni iyyuu hin fudhanne indi de inni iyyuu hin fudhadhu sirkaati birri nama qabsaa harkaan birri hin fudhadhu jedhee indi de kamitti itti man ijoolleen gaama yaman keessa xiqqoo bilisummaa jira akka Somaaliyaa miti quba qabaadhu gaama laba'uu jalqabne kanaafeen ijoollee dhaabaarraati horiin fudhadhu jedheen akkasumatti na fuudhee deeme amma gaattuu deemnu sanaa kana kaa deemne karaa kanarra makiinaarraa nu dabarsaa rakkoo dhufus waan akkatti jedhee cufaa deemu qaba gubboo kenna ta'u maal akka ta'u hin beekani dhannee dimbara geenye yeroo achi keenya dhaqee iddoo tokko nu qubachiisaa mana tokko keessaa balbala bananii wal nu gashanii nu qubachiisanii kastamaroota isaati halkan gara sa'aatii naannoo sa'aatii 9tti makiinaan lama qaqqattee dhuftee makiinaan lamaan kun militeerii guutuudhaan dhuftee makiinatti namaan jedhu hadanii sadafiidhaan qoree nu rukutanii mana ulfinaan kee galleen ollidhaa keessummummaadhanii ol nu gashanii barjarre garuu jala deebi'anii isaantu nutti fide abbaa manaa nutti fide maal akka nutti fide hin beeknu gayyamanii jechuun baay'ee aramane awaltuun nu gashinootti makiinaatti nu naqan hunda keenya nu dubartoota 5 ammas ol duukaadha dhiironni nu duukaa jiru dhiironni gaama walitti abbaa manaa fadha manaa jedhanii sobanii obbolaafaata abbaa manaa fadha manaa jedhee siistamiin karaa kanarra deemaa jira achitti fuudhii makiinaa kana nuun deemi bosona aqileelee keessatti nu geessi bosona aqileelee kana keessatti nu naqiiti rifeensa mataa warra dhaatanii jiran akkas rifeensa mataa keenya cabaa wayyaa keenya cabaa isaa keessa akkasittiin sakattaatanii erga sakattaatanii raawwatanii booddee amma siriiraan nu teessisanii dubartoota warra dubartootaadha warra dhiiroo akka bakkee qofaatti qabanii warra dubartootaa qofaatti qabanii dubartoota kana saalaa ishee keessa quba kaaniitu akkasittiin horii fi warqee keessa barbaadatu sa'aatii waanuma qaban kanaan dura argatanii baraniiru ta'an hin beeku gaanaaf karaan sun jalqaba isaan yeroo shaakala gaarii horatanii wayii kanaatii fi kanaaf ijoolleen baay'oonni Saawudi Arabiyaa irraa qabamanii dhufanii Finfinnee seenaniitu Finfinnee irraa yookaan immoo Jibuutii irraa walitti daddabalamanii birrii isaanii wanniin goone warqeessa qaban iyyuu hin kaawwanne akkasumatti akka jirutti amma isaanitti bishaan nama tokko irratti narreen argamte gootee fudhattee akka kanatti nu harka guurrattee makiinaa sanatti deebiftee nu dhattee oddoo nu fuudhan sanatti dhaqanii deebisanii nu naqan. Yamaniin jechaadha. Achi booddee gara bariitti guurree ammas hin baane dhannee gaama dimbariitti dabarree amma Saawudi Arabiyaa lafa jedhamu sanaa fi Yamanii dimbarii kana gidduu qabanne kana gidduudha amma akka taane guyyaa dhokannee ciisaa walla caakkaa keessa halkan immoo deemaa bullaa halkan meeqa akka deemne yeroo meeqa akka deemne hin beeku akkasitti deemne beeku gaa warri haala baqattummaa kanaan dhufanii yeroo Saawudi Arabiyaan makiinaadhaan keetti nu duukaa fidu makiinaa ishee jalatti kufnee unumarra fiiddee nurra dabarti makiinaan gommaa makiinaa nurra hin bahin malee unumarra dabarti akkasittiin bishaan hin jiru midhaan hin jiru akka adaba kana hundumaa akka baanee Saawudi Arabiyaa seenne Saawudi Arabiyaa biyya sana dhaqee nama keenya tokko bira dhaqee na buuse namni gurbaan nu fudhee deemu kun baay'ee nama ulfina naaf qabudha baay'ee anis isaan ulfeessaa maqaa waaqayyoo laa jiru baay'ee nama kabajuudha amma eessa akka inni jiru beeku kanaan maqaa isaa dha'uu hin danda'u ni fudhee deeme dhaqee achi nu buuse mana sanatti dhaqee nama keenya sanatti nama dhiyaa sanatti dhaqee na kenne imaanaadha akkasii nama seenaa qabdudha jedhee itti na kenne sana booddee namtichi ulfina naaf kenne waggaa 2 baatii 6 mana isaa taa'ee saantima 5 tun harkaan fuudhin hojii dhaqanii barbaadanii na gashanii hojii koo hojjetadhee walitti qabadhee waggaa baatii 6 booddee biyyatti yeroo galu amma sanii achirraa baanee iddoo biraan dhaquun hin danda'amuuf hangale malee biyyatti galuu hin barbaadu waliif rakkina malee biyya dhaqee waa tokko gochuu hin danda'u. Biyyatti galee Finfinneetti galee mandii dhaquu hin danda'u. Finfinnee dhaqeen Finfinnee irraati deebi'ee Kaayiroo deemu. Kaayiroo yeroo deemu achi keessattis rakkina garaagariitu ture. Sana booddee baatii 3 hojjechaa tureeni baatii 3tti karaa ittiin Xaaliyaanii faa deemuun barbaadaa ture. Ijoollee wajjin wal barbaraan jira ijoollee immigireeshinitti geessinee karaa mootummaadhaa wal ijjinaa soona maal faanaan jechaa jiru. Utuun kanaan jiru hojiirra guyyee tokko baanee nan qabame mana hidhaan seenee biizaan koo dhumeera. Mana hidhaa yeroo seenu mana hidhaa sana keessatti manni hidhaa Kaayiroo baatii 3 mana hidhaa Kaayirootti hidhame. Achis ammas ijoollee wayyaa nuuf fidanii ammas midijjaamatti ammas dhagaama kanatti deebinee ammas hawwii achi keessatti nutti dhufee qabbanna achirratti nutti dhufee hoo keessa gallee qabbanna achi keessatti nurratti dhufee
inni barri suni namoota baay'eetu na wajjin hin hidhame namoonni maybe beekuu danda'u namoota baay'eetu hidhame 1997 jedhan kun dhiyoodha akka faranjiitti jechaadha. Achi keessaa gamaneedhaa sana keessatti wanti gaggaarii wanti gaggadheen nuti akka tokkoffaa citizenii biyya alaatii lammaffii immoo viizaadhaaf hidhamne malee rakkina biraa hin qabnu haala amaa waan goone hin qabnu garuu kaayirooni maneedhaa ishee keessatti warroota haala gaggadheef qabaman warroota wanta hin tattaaneef qabamanii fi warra viizaadhaaf qabame walumatti qabdee nuyi hunduma keenya warra biyya isheetii wajjin jechaadha. Kanaaf mannidhaa isaanii amma akka badaa ta'e natti dhaga'ama yeroo hundumaa achi keessattis waaqayyo isaan eebbisu ijoolleen kaayiroo jiranii baay'een hordofaa turanii micaan amma malbaniin jiru abiib kan jedhamu kana faatu jira ijoollee baay'eetu jira baay'een hordofaa baay'een gargaaraa turan minaan irraa hin kosne ture karaa isaaniitiin ani garuu egaa. Baay'ee nama gaddisiisa bu'aa baay'ee keessa dabarte achirraa kaatee akkam taate? Achirraa egaa horii buusanii ijoolleen baqattoonni kuni biyyatti nu erganii biyyaan naqee bahuu hin dandeessu jedhanii Ameerikaatti gaafatanii Awustiraaliyaatti gaafatan biyyuma viizaan ishee dhufe kanatti deebiti malee bahuu hin dandeessu jedhaniin nan deebi'e biyyatti nan deebi'e biyyarraa deebi'ee biyya dhaqee biyyaatti amma gara Jibuutii baay'ee nama dhiba amma gara Jibuutiin jalqabe. Akkam baanoo gadi hin taa'u lafa yaadi ga'ee malee gadi hin taa'u dheera wanticha garuu waaqayyoon na gargaaraa ma jira ani sun waaqayyoon sinaa kennee jira sagantaan qabu dhiiraa wajjin haasa'uu hin barbaadu haala garaagariitti dhufuu hin barbaadu heerumsa jedhan jala galuu hin barbaadu gibbii waan an ka'ee sana rukutuu duwwaadha waan an barbaadu maaliif yoo dhiironni illee natti dubbatan gadaantummaa natti fakkaata baay'een nama wanni ta'an baay'een murannoo guddaadhaan hin deemu mooraalee guddaadhaan hin deemas isuma qofaa koo jiru qofaan natti mul'atu namni duukaan jirre kan ofii koo akka nama jabaa tokkotti nuuf ilaala garuu waaqayyoon na gargaaraadhaan hin beeku waaqayyoon na wajjin ture biyyaan naqee finfinnee irraa silaa biyya dhaquu hin danda'u biyyatti dhaladhe dhaquu hin danda'u finfinnee dhufee finfinnee irraa ammas gara Jibuutiitti tan darbee gara Jibuutiitti waa egaa ammas haalonni jijjiru haa ta'u Jibuutii dhufee achitti beelli rakkinnis injiraate HCR jala marmaaduu jalqabne ijoollonni yeroo na dura jiraatanii biyya sana keessa jiran na gargaaranii waaqayyo isaan eebbisu amma miidiyaa kana irratti of arguu danda'u isaanii dhiironnis dubartoonnis wal harkaa fudhanii amma tokko na gargaaran biyya sana keessatti waraqaa akkan argadhuu fi waraqaa baqattummaa kana kan baay'isee naaf barreesse gurbaa amma kan aadaa jiru kana baay'ee na gargaaranii achi kaasee yeroo sana Aminjuun Deefaa kun baay'ee walitti dhiyaanna turre amma kan aadaa jira. Aminjuun Deefaa? Eeyyee dhaaba. Inni baay'ee na gargaare mana isaattis mana adda Faatumaa Galmoon dhaqee yeroo ani dhaqee maqaa Oromummaadhaan hin gaafadhee dhaqee waaqayyo ishee eebbisu balbala ishee hin joofne akkuma dallaatti ol mana Faatumaa Galmoo kana waaqayyo lubbuu ishee raamataa kennu. Nasa dhugaa baay'ee nama kabajamtuudha isheenis isheen deeminaan jettee lafa inni kun hin beeku akkasumatti Faatumaa Galmoo deemee dhaqe hin beeku yeroo Oromummaa mana bananii ol nagashanii ciisinaan jedhanii na ciibsanii minaanis naa kennanii achitti eenyuun barbaadanaan jedhanii itti animee dhaabaa dhaqanii barbaadanii naa fidanii dhaabaan manatti na fuudhee mana isaatti na fuudhee galee jechaadha. Sana booddee keezii naa barreessee maal jedhee hojiin barbaadu amman waraqaa baqattummaa kan harkaan qabadhutti kaayirootti yoo kanatti kan nyaatamen jedhamu tokko gaafu baraanan dhufee baqattummaa kanas akka maal akka inni gatii qabu baraanan dhufee dur qarmattan baqadhee deema malee maal akka godhu iyyuu hin beeku baqattummaa iyyuu hin beeku baqattummaa lubbumaaf hin baqadha malee amma gaa anis obsikoos dhumaa dhufee abdiin koos xiqqoo ishee akka jiranii wanni mallattoon duwwaarra kaa'amaa natti dhufee moraaliin koo akkuma jirtutti hin bishooftee ofitti gaddeebi'ee ofii koof ilaaluu jalqabee sana booddee waraqaa baqattummaa kana jala deemnee waraqaa baqattummaa nan argadhee dafeen iyyuu argadhee gara baatii jaanatti fixe ta'ee hin beeku dafeen argadhe garuu biyya alaa argachuudhaa fi yeroo sana dorgommii guddaatu ture dorgommii kana irratti atuu ani minnaaf kennamee tun biyya alaa eeggadhu horiidhaan ana bira namoota dabarsaa turanii Jibuutii keessatti jechaadha. Garuu waaqayyo yeroo isaa eegee anaafis balbala naa banee anis naan dhufe
nan deeme nan heerume moraaliin koo gad irraa nan heerume san heerume immoo mucaan godhadhe waaqayyo sabbaa manaa gaarii naaf kenne waggaa 4 biyya sana ture waggaa 4 booddee biyya kana dhufne alachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffitee waa'een baasuu jettee na dhiftee yoom beekta alachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffitee waa'een baasuu jettee na dhiftee yoom beekta jabneef laafinni koo jaalalat naaf qabdu irrisoo dubbanaaf ilaalchi namootaa kan kee bakka nu bu'u yaada kee nu murteessu akka keetiif malee seenaan koo yoona badeera utuu gaara koo hin taane waa'een koos dhumee darbeera singatu sinnisu jettee mirga keetti sanaaf kakattee kakukee yeroo ganamaa gooftaa kwaati yoom dagatte alachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffitee waa'een baasuu jettee na dhiftee yoom beekta alachuu kootii jalqabee na wajjin jirta nuffitee waa'een baasuu jettee na dhiftee yoom beekta jabneef laafinni koo jaalalat naaf qabdu irrisoo dubbanaaf ilaalchi namootaa kan kee bakka nu bu'u yaada kee nu murteessu ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa ilaalchi kee addaa waaqayyoo ilaalchi kee addaa amma jireenya akkasii biyya kanarra jirra biyya kana gadhuunes egaa lolli karaa garaagariitiin hin hafne dhukkubis dhufeera dhukkubi kaansariin qabameen ture waaqayyo immoo deebisee na fayyisee kunoo har'ammoo nama fayyee haadha manaa abbaa manaa kootii haadha ijoollee kootii miseensa koominitii kootii gargaartuu yookaan immoo deeggartuu adda bilisummaa Oromoo ta'een jira mayyoona kanaattiin sin jedha garuu boo'icha koo kolfattii geeddartee nagaadhaaf boqonnaa naaf laattee gooftaa koo hundaanaaf taate gadda koo na irraanfachiiftee boo'icha koo kolfattii geeddartee nagaadhaaf boqonnaa naaf laattee gooftaa koo hundaanaaf taate dhiifama guddaa fi yaadannoo bara dheeraa sitti kakaase kanarraa uummanni Oromoo keessatti iyyuu shamarran Oromoo waan baay'ee baratu waan jiruufi gaa waaqayyoo guddaadha har'ammoo as keessetta qabsoo isin gaddatti rakkattan qabsoo isin gaddatti beeloftan qabsoo isin gaddatti tumamtan bu'aa bayii kana hundumaatti agartanii har'ammoo waan argaa jirtu waan nagaa jirtu Oromiyaa keessaa kana gaafa dhageessu gaafa agartu mee miira maalii sitti dhaga'ama keessa keetti? Sirrii gaaffiin kee gaaffii bareedaadha. Amma anatti wanti natti dhaga'amu rakkinni jira eeyyee jira. Du'i jira eeyyee jira.
amma inni namni rakkachaa jira jira hin bilisoomne hin bilisoomne kan arginu garuu anu fiikoo kanan argaa jiru ummati kuni bishaanii burcuqqoodhaan safartee abiddarra yoo keessa qodaatti itti danfutti naqxee amma itti naqxe sanatu danfisa. Sabi kun immoo akka bishaan baarmela keessaattan fudhadha. Saba kana danfisuun yoo elektirikiidhaan ta'e amman barbaada. Yoo abiddaan ta'e immoo amman barbaada. Kanaaf bishaan kana danfisuudhaaf uumamame barbaada isa jedhurraa dhaqaa. Kana danfisuudhaaf uummata Oromoo akka bishaan baarmela guddaa sana keessaattan fudhadha. Kanaaf uummati kuni amma intaane jechuun nagaa yeroo baay'ee miidhaa jira rakkina jira gurguramneerra maaloo jechuun an dhagaa yeroo baay'ee tokko kanarratti waan an dubbachuu barbaadu akka kootti uummanni Oromoo amma kana garbummaa jala jiraatu malee bilisoomeera. Akkamitti bilisoome? Akkaataan itti bilisoome tokko dur anumaan iyyuu jalqabee siin iyyuu dabalatee meebii beekta ta'e hin beeku gaa ati naannoo sanatti gatii dhalattee lafa qabsootti meebii beekta ta'a. Namootuma iyyuu nu dhaggeeffatan dabalatee Oromoo ofiin jechuu hin beekne namoota yartuu warra dammaqamtu Oromoo akka ta'e of beeka. Har'a garuu Oromoo guutummaan Oromiyaa guutummaan akka Oromoo ta'e of beeka. Yoo gadhaa'e malee. Yoo gadhaa'e duwwaadha kan inni of hin beekne. Malee tokko balbala tokko of beekte eenyuun akka taate addaan of baasuun dhufe jechaadha. Of beeka. Kun maa inni bu'aa qabsoo jaalluwwan abbayee duwwaa utuu hin taane jaalluwwan hedduutu itti wareegan. Jaalluwwan hedduutu itti dhaban. Lubbuu qaqqaalii ijoollee eessa ga'u jedhan jaarsolii keenya eessa ga'u kan jedhan warra marrummaan isaanii hidhatanii beelan jenne warra ijoollee isaaniif beelaan warra ijoollee isaanii waraana isaaniif warra beelaan waraana isaaniif warra dheebotanii warra saba isaaniif dheebotanii akka eenyu tokko baratanii atuu sadarkaa guddaa mana o'aa keessa jiran da'anii mana bareedaa ijaarratanii jiraachuu danda'anii saba isaaniif jedhanii warra tuqabsaanii warra eegaman meeqan isaaniif jira isaan sun har'a dhiigi isaanii hin dhangala'an hin du'an malee waan isaanii siidaa isaan dhaaban dhaabbatee jira. Bilisoomeera Oromiyaan bilisoomteetti. Jedheen karaa wareegama qaqqaalii sanaatiin hin banne. Har'a guutuu caalii har'a haduu. Achi keessatti milkeessaa gadaa haduu. Obboloonni garaagaraa obboloota bidduu dhaloota wasii wal biqilaa jirtu kana hedduu itti gaafatama ajajaa waraanaa warra tooftaa lolaatiin ajjeesanii maal godhanii leenjisanii dhaabi kun agartuu dhaaba kanaati agartuu waraana kanaati namni kun duura namni kun tokko du'ee nama kana seevii gochuu waya jedhe warra dhaabi kun ija keessaa of harkaa qabatu itti wareegame qabsoo kanarratti kunarra dhiigi isaanii aduun malee ammanii anamman warra du'e kanaaf boo'uu hin danda'u gadduu hin danda'u bu'aa isaanii argaa jira. Har'a Oromoon jechi guddaan hin jiru. Har'a Oromoon ana Oromoodha ofiin jechuun isaa bu'aa guddaadha. Bu'aa guddaadha biyya Oromiyaa keessatti Oromoota keessatti. Namni jecha mataa isaatii qabu erga Oromummaa isaa baree kun anaaf bilisummaadha. Kun anaaf bu'aa guddaadha. Yoo kun bu'aa miti jennee akka kanatti kun bu'aa miti jennee lubbuun jaalawwan wareegamanii lubbuun dhiigi jaalawwan dhangala'ee lafeen jaalawwan cabee meeqa isaanii bakka irratti kufanii kan hafan bu'aan buufne jechuudhaaf deemna jechaadha. Kanaaf bu'aan isaanii har'a mul'ate. Siidaan isaanii har'a dhaabbate. Dhiigi isaanii dhangala'e har'a hojii guddaa hojjete biyya Oromiyaatiif. Kanaaf Waaqayyoon haa galatuun jira karaa kootiin malee bu'aa akkasiin argaa jira bu'aan bu'eera hin jedhu. Ammas iyyuu immoo taanaan booreefis taanaan asiinis baane achiinis deemne. Siidaan dhaabbate sun bakkaan ga'umsaaf karaa jalqabeen bakkaan ga'amaa jira ammas. Gufuun jiraatu.
Toleno, one wakio, all man enough for Wakayo, for no pataka, Himbado, Garagoti, Salabati, Abjade. Himbado, Garagoti, Atoti, Irarame. Himbado, Garagoti, Akawan Mudagode. Himbado, Garagoti, Gajade, Walnakase. Himbado, Garagoti, Tolotan Nakitese. Himbado, Garagoti, Mogode, Rafejade. Himbado, Garagoti, Mama is a Tidese. Himbado.